Biiroon hojii fi ogummaa magaalaa Finfinnee baazaarii fi agarsiisa intarpiraayizoonni magaalattii oomisha isaanii ittiin beeksisanii fi hawaasaaf dhiyeessan guyyoota 5 turu addabaabaayii masqalaatti kan qopheesse yoo ta'u, kunis intarpiraayizoonni oomishaa fi oomishtummaa isaanii dabaluun rakkoo qaala'insa jireenyaa magaalattii keessatti mudachuu malu hir'isuuf murteessaadha. Intarpiraayizoonni baazaaricha irratti oomisha isaanii agarsiisaaf dhiyeessan yaada isaanii MN Pilaasiif qoodanis oomisha gosa garaagaraa akkaataa hawaasni barbaaduun dhiyeessaa jiraachuu eeranii carraan akkasii qophaa'uunis hawaasni oomisha isaanii akka baruu fi walitti hidhamiinsi akka uumamu taasisuu keessatti shoora olaanaa qabaachuu himaniiru. እጅግ በጣም ትልቅ ጥቅም ነው ያለው። ባዛሪን akkasii qophaa'uun faayidaa olaanaa qaba. Sababni isaa oomisha keenya baasnee mul'isuuf nu gargaara. Kun ammoo walitti hidhamiinsa gabaa akka uumuuf murteessaadha. Nuti gatii madaalawaadhaan oomisha garaagaraa hawaasaaf dhiyeessaa jirra. Faayidaa guddaa qaba nuuf maaliif iddootti agarsiisnu baay'inaan hin qabnu waan ta'eef nuuf immoo nuuf wanti kun carraa guddaadha. Yeroo kana waan ta'eef iyyuu wanti kun yeroo hundumaatu darbee nu qophaa'e nutti tola. በጣም ብዙ ጥቅም ነው ያለው። ፋይዳ baay'ee qaba. Kanneen baazaarii kana qopheessan galateeffachuun barbaada. Wanti akkasii hawaasa waliin wal nu barsiisa. Waan gaariidha. Xiqimii qaba. Hin beeknes nu wargaa hin laala. Na warri xaqqamames immoo gabaa biraan wannoodha. Jiraattonni magaalaa Finfinnee agarsiisaa fi baazaaricha irraa meeshaalee garaagaraa bitatanis intarpiraayizoota kanneen jajjabeessuuf oomisha isaaniitti fayyadamuun murteessaa ta'uu kaasanii oomisha biyya alaarraa galuu irratti hirkachuurra namuu aadaa oomisha biyya keessaatti fayyadamuu gabbifachuu qabaa jedhan. አሁን እዚህ ጋር የምናገኛቸው ኢንተርፕራይዞቹ ራሳቸው oomishni asitti argamu intarpiraayizoonni ofii isaaniin waan qulqulluu oomishanii kan nuuf dhiyeessanidha. Gatii madaalawaanis argachaa jirra. Kanaaf baay'ee gaariidha. Hawaasni aadaa oomisha biyya keessatti fayyadamuu gabbifachuu qaba. Gogaan asitti argamu kun kan biyya keessaati. Suuqii tokko osoo dhaqnee waan qarshii 10,000 15,000 jedhaniin asitti 3,000 4,000 akka argachaa jirru hubadhee jira. Wanti biyya keessatti oomishamu tokko babal'atee yoo jedhu taate biyya ormaatitti wanti hawwaliif hin jiru gonkumaa. Biyya ormaa deemuu dhiisaniiti marti isaaniitu kaachi deemuu yaadullee asitti biyya ofii keessatti taa'ee yoo dalage jilbifatee kan dalagoo taate biyyas jijjiiree ofis jijjiiree maatii ofiillee jijjiiruu danda'a. የነበረው አመለካከት የኛ ሰው Ilaalcha kana dura tureen namni oomisha biyya keessaan barbaadu kun sirrachuu qaba. Intarpiraayizoota keenya deeggaruu qabna. Itti aanaan hoogganaa biiroo hojii fi ogummaa magaalaa Finfinnee obbo Miidhagsaa Kabbadaa intarpiraayizoonni magaalattii keessatti argaman teekinooloojiitti fayyadamuun oomisha isaanii akka dabalaniif liqaa garaagaraa mijeessuu dabalatee deeggarsi barbaachisu taasifamaafii jira jedhan. deeggarsi garaagaraa kennamaafitu jira. Keessattuu deeggarsi intarpiraayiz godhamu oomishaa fi oomishtummaa isaanii teekinooloojiidhaan akka dabalan eksteenshiiniidhaanis deeggarsi garaagaraa kolleejjota keenyaan godhamaafiti kan jiru. Haala ammayyaa ta'een oomisha isaanii akka dabalan godhamaati kan jiru. Liqiin mijaafitu jira, iddoon hojii mijaafitu jira. Kana bu'uureffachuun carraan oomisha isaanii itti dabalu dachaan dabalu babal'ifachaa kan dhufan ta'uu isaaniiti. Baazaarii fi agarsiisa kana irrattis intarpiraayizoota magaalattii keessa jiran bakka bu'uun intarpiraayizoonni 300 ol oomisha isaanii agarsiisaaf dhiyeessuu kan himan obbo Miidhagsan kunis qaala'insa jireenyaa tasgabbeessuu keessatti shoora olaanaa qabaachuu himaniiru. Waliigala intarpiraayizoota bakka bu'uun intarpiraayizoota 300 oltu asirratti hirmaate. Akkuma argitu oomisha intarpiraayizoota keenyaan oomishamu gatiin isaas isaan kaaniin adda faayidaa fi akkasumas dhiyeessii ummata keenyaaf gochuu keessatti gaheen isaa guddaadha. Qaala'insa gabaa sirreessuu keessatti tasgabbeessuu keessatti oomisha intarpiraayizii fayyadamuun kun waan guddaadha.